Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa ta'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaati bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa yeroo hundumaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hundumaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu eegallee akka jiru ni beekama. Isaan keessaa egaa seerota wangeelaa ja'anidha barachaa kan jirru. Hangammaatti seerota 4 baranneerraa guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fayyaa waaqayyootti kan barannu seerota xumuraa 2 kanneen ta'an hamminaan hin deebisiin kan jedhu kan jahaffaa kan xumuraan immoo diinota kee jaalladhu kan jedhu kan barannudha kan ta'u. Egaan kan shanaffaarraatu yeroo jalqabnu hamminaan hin deebisiin kan jedhu gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos barumsa isaa lallaba tulluu irratti kan barsiise wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 38 kaasnee hanga 42tti kan jiru irratti kan argamu bal'inaan gooftaan keenya kan barsiise keessaatu kunnee kan fudhannidha. Caqasni guutummaan isaa akkas jedha. Namoota warreen duraadhaaf qooda ija akkasumas immoo qooda ilkaan deebisaa kan jedhame dhageessaniittu. Ani garuu isiniinan jedha hamminaa hin deebisinaa. Maddii kee mirgaa kan kabaluuf isa bitaa naannessiif. Qoloo kee sirraa fudhachuudhaaf kan barbaaduuf kootii keeyyuu dhiisiif. Boqonnaa tokko akkasa waliin deemtuudhaaf yoo si dirqisiisan ati immoo boqonnaa 2 isaan waliin deemi. Kan si kadhatu hundumaadhaafis kenni. Sirraa liqeeffachuu kan barbaadus hin dhorkiini jechuudhaan gooftaan keenya haala kanaatiin haala dinqii ta'een kan dubbate kan barsiise hamminaan hin deebisiin kan jedhu keessaa fudhachuudhaan barumsa kana gabaabsinee ilaaluudhaafidha kan yaallogaa. Egaa ergaan guddaan caqasa kana ergaan guddaan abboommii kana ajaja kana maalidha? Obsadha. Obsa qabaachuu jechuudha. Obsaan wantoota gara cubbuutti nu geessu kanneen danda'an wantoonni baay'een yoo jiraatan iyyuu isaan kana hundumaa bira yoo dabarre garuu maal taana cubburraatu fagaachuu dandeenya. Kanaaf obsa qabaachuu qabna jechuudha. Jalqaba beekuu kan qabnu sanyiin namaa hundumtuu sanyii Addaam jechuudha. Hamminan qabu. Waaqayyo nama gaafa uumu qajeelummaadhaaf qulqullummaadhaan kan uumedha. Kanaaf hamminni kan eenyuti? Kan diina keenyaadha jechuudha. Kan diiyaabiloosidha hamminni. Hamminaan kan deebisnu yoo taane gocha diiyaabiloos kana kan deeggaru taana jechuudha. Gocha diiyaabiloos yeroo deeggarru immoo nutis immoo ijoollee isaa taana jechuudha. Kanaaf hamminni kan diiyaabiloos ta'uusaa sirriitti beekuun nurra jiraata. Uumama namaatiin namni uumama isaatiin hamminan qabu. Nama hamaa kan taa'es yookiin immoo nama keessa buluudhaan hammina kan raawwatu nama hamminaaf kan kasaasu eenyudha? Diina keenya diiyaabiloosidha jechuudha. Diiyaabiloos immoo namoota keessa buluudhaan dursa namoonni akka isaan hammina raawwatan taasisa. Lammaffaa immoo namoota warreen biroos immoo achi keessa buluudhaan ni qoraachuudha. Kana booda kana hundumaa hordofuudhaan hammina diiyaabiloos kanamtis immoo sana ilaallee hamminaan kan deebisnu yoo taane ijoollee diiyaabiloos ni taana jechuudha. Kanaafuu kanarraatii of eeggachuun baay'eetti barbaachisaadha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhuguma hammina gaarummaadhaan deebisuu akka qabnu sirriitti nu barsiiseera. Isa kana qulqulluun Phaawulos immoo maal jedheera?
ergaa isaa gara Roomaatti kan erge boqonnaa 21 irratti yeroo laallu hammina gaarummaadhaan mo'adhaa malee hamminaan hin mo'atinaa jechuudhaan dubbateera. Kanaafuu diiyaabiloos daandii kamiidhaan hammina inni fidu hundumaa hamminaan deebisuu hin qabnu jechuudha. Gaarummaadhaan mo'achuu kan qabnu. Gooftaan keenyas immoo kanadha jechuudha. Barumsa kanaan kan nuuf kenne. Dura seera horiitii keessatti seerri kenname ni jira. Caqasa jalqabaarratti akkuma laalle jechuudha. Namoota duraadhaan bakka ijaa yookiin immoo qooda ijaa iji akkasumas immoo qooda ilkaan akka jedhame dhageessaniitu kan jedhame dursee seera horiitiidhaan karaa Musee kan kenname ture. Seerri sun seera akkamii ture? Seera dirqamsiisuudhaan kan raawwatamu jechuudha. Inni kun akkamidha? Yeroowwan darbanis kaasaa akkuma turre seeronni kakuu moofaa namoonni sodaachuudhaan akka isaan eeganiidhaaf kanneen kennamanidha. Namoonni maal sodaatanitti kan isaan eegani? Yoo ija namaa balleessan iji isaanis wanta baduudhaaf ija namaa balleessan jechuudha. Darbanis nama ajjeesan maaliif? Yoo nama ajjeesan isaanis wanta badaniidhaaf, isaanis wanta ajjeefamaniidhaaf. Darbanis immoo ilkaan namaan cabsan nama rukutan, yoo nama rukutan isaanis akkuma kanaa ni rukutamu, ilkaan isaanii ni cabu jechuudha. Kanaaf seerri kun seera wal madaalsuu kan jedhamudha. Wanta raawwataniidhaaf akkuma sanatti isaaniifis wanta deebi'uudhaaf kanaafidha. Seerri kun dirqamsiisuudhaan akka isaan raawwatamaniidhaaf kan ajajudha jechuudha. Namoonni seera kana eegan egaa mataa isaaniif jechuudha. Kanammaa garuu seerri wangeelaa garuu isa kanarraati adda kan ta'e seera dirqamsiisuu osoo hin taane seera jaalalaati. Jaalalaan kan raawwatamu jechuudha. Wangeelli kun kan ajajamnee olitti akka raawwannuudhaaf daandii kan nutti agarsiistudha. Nama wanta tokko nu gaafatuudhaaf akkuma jalqabadha ilaalle nama qoloo si gaafatuuf atis immoo kootii kee dabalii ilaadhuuf akkuma jedhame nama dhugaatii nu gaafatuudhaaf maal kennu? Nyaatas dabalii kennu jechuudha. Nama qarshii muraasa gaafatu qarshii baay'isanii laachuufi akkasumas immoo wanta tokko uffata namaa tokko kanatuuf tarii namni kun rakkateeti jennee sanaa olitti daballee taasisuufi kanadha. Abboonni keenya jireenyaadhaan isa kana sirriitti kan ni argama jechuudha. Abbaan tokko seenaa qulqulloota abbootii irratti akkam turani hattoonni mana isaanii seenuudhaan qabeenya isaa baay'ee yeroo isaa walitti qaban ni arga ture. Kana booda walitti qabanii gaalatti fe'atanii gaafa isaan deeman abbaan kun ni gaddaniifi dhuguma rakkataniiti namoonni kun kana hatan rakkina isaan qabeeti jechuudhaan qodaan tokko manatti haftee arganii kana booda qolitti baatanii duukaa fiiguudhaan kun hafteetti maaloo ishee kanas immoo dabaladhaa fudhaachuudhaan kennaniif agartanii kana jechuudha seerri wangeelaa. Kanaafuu amma kanaatti akka raawwannuudhaaf wangeelli seera jaalalaa ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Kan biraas gooftaan keenya waaqayyo kan nu ajaje tarii namoonni kun dadhaboodha raawwachuu hin danda'an jechuudhaan wanta addaa nuuf laateera. Abboonni keenya immoo maal taasisu? Sanumallee waaqayyo koo kana kan nuuf laate dadhabina keenya laaleetu. Kanaafuu kana dhiisnee kan biraa yoo raawwanne inni hin jaalata jechuudhaan immoo sanaa olitti raawwachuu jechuudha. Fakkeenyaaf gaa'elaa ilaalluuti. Waaqayyo gaa'ela kan nuuf kenne namoonni kun qajeelummaa isaanii qabaatanii durbummaadhaan jiraachuun isaan rakkisaa isaan qoruu danda'a waan ta'eedhaaf tokkoof tokko naa jiraatan jechuun seera kan nuuf kenneera. Abboonni keenya immoo maal jedhu? Waaqayyo koo gaa'ela kana kan nuuf laate hin danda'an nuun jedheeti malee nuti gaa'ela kana dhiisnee qajeelummaadhaan durbummaadhaan uumaa keenya yoo tajaajille nutti gammada jechuudhaan wangeelli kana jajje gaa'ela dhiisanii sanaa olitti raawwachuu jechuudha. Isaan kanadha firii 60 jedhamee kitaaba qulqulluutti kan ibsame firii 60 kanneen oomshan jechuudha. Amma kanaatti ga'u jechuudha. Kanaaf seerri wangeelaa kun kan ajajamne sanatti olitti namootaaf raawwachuu walumaa galatti jaalala namootaaf ibsuu jechuudha. Gara kan ja'effaatti yeroo deebinu kan ja'effaa yookiin immoo seeraa kan xumuraa jechuudha. Diina kee jaalladhu kan jedhudha. Diina kee jaalladhu wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 43 kaasee hanga 48ffaatti barraa'ee kan jiru kitaaba qulqulluudha jechuudha. Barumsa lallaba tulluu gooftaa keenya inni kunis bal'inaan caqasni guutummaan isaa haala kanaatiin kan dubbatu obboleessa kee jaalladhu diina kee immoo jibbi kan jedhame dhageessaniittu. Ani garuu isinii nan jedha ijoollee abbaa keessan isa miirraa akka taataniidhaaf diinota keessan jaalladhaa. Kan isin abaaran eebbisaa. Warreen isin jibbaniif waan gaarii taasisaa fi kanneen isin ari'atanis immoo kadhadhaa.
inni warreen hamootaa fi qajeeltotaaf aduu ni baasa bokkaas immoo ni roobsa warreen isin jaalatan qofa kan jaalattan yoo ta'e gatii maalii qabdu warreen qarata kutanis akkasii taasisu miti obbolaawwan keessan qofa kan kaastan yoo ta'e caalmaa maalii agarsiistan alagoonnis kana ni taasisu miti egaa abbaan keessan inni samiirraa mudaa kan hin qabne fitsum jechuudha akkuma ta'e isinis immoo mudaa kan hin qabne ta'a jechuudhaan gooftaan keenya haala kanaatiin nu barsiiseera jechuudha haala kanaan nu barsiiseera obboleessa kee jaalladhu diina kee immoo jibbi kan jedhame dhageessaniittu kun kakuu moofaatti kan dubbatamedha jalqaba akkuma kaasne seera oriiti jechuudha seera oriitidha jalqaba kakuu haaraatti beekuu kan qabnu diina keenya nuti diina hin qabnu nuti maalidha hundumti keenya obbolaanidha yeroo sana garuu diina jedhamaa kan turan isaan kamidha obboleessa warreen jedhaman sanyii Israa'el keessaa kanneen ta'an waaqayyotti kanneen amanan ijoollummaa mucummaa waaqayyoo dhanna qabannaadhaan kanneen argatan jechuudha isaan kanaa alatti kanneen jiran alagoonni hundumti immoo maal jedhamaa turani diina jedhamaa turan jechuudha kanaafuu yeroo sanatti seerri kun seera wal madaalchistuu akkuma jennee jalqaba dubbanne maaltu ture warreen jaalatan qofa jaallatu warreen obboleessaan kan ta'an qofa jaallatu diina isaanii immoo ni jibbu jechuudha kanatti ture kakuu haaraatti garuu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos dhachuu isaatiin addunyaa guutummaadha kanneen jirru alagoonnii fi ijoollee waaqayyoo kanneen jedhaman Israa'eloonni bakka tokkotti waaqayyoof galata galchuudhaan alagoota keessaa fakkeenyaaf bakka bu'uudhaan kanneen dhufan sabaa sagaloonni Beeteleem dhufanii waaqayyoof faarfachuudhaan tokkummaan keenya argameera jechuudha gooftaan keenya tokkummaa keenya nuuf deebisee waan ta'eef hundumti keenya ijoollee waaqayyooti kanaafuu maal jedhe gooftaan keenya ani garuu isiniinan jedha ijoollee abbaa keessan isa samiirraa akka taataniif diinota keessan illee jaalladha diina kanneen jedhamu gaa amantaa gooftaan keenya tokko nu taasisee nuuf kenne kana kan inni ijoollummaa isaa nuuf kenne kana kanneen hin fudhanne jechuudha isaan kanarraa addatti kanneen jiran yeroo hundumaa amantaa qajeeltuu kan taate kana balleessuudhaaf kanneen yaadan obbolaan keenya ta'anii garuu hafuurummaadhaan immoo nurraatii adda kan ta'an isaan kun diinota jedhamu gooftaan keenya isaan kanallee dabala jaalladha kan sin abaares eebbisaa jechuudhaan kana dubbateera kanneen nu abaaran eebbisuu akka qabnu kanaan ajajamneerra jechuudha dabarlees immoo warreen isin jibbaniifis immoo wanta gaarii taasisaafi jechuudhaan immoo dubbateera kanneen sin adatan kadhadhaafi warreen hamootaa fi qajeeltotaas immoo akkasuma abbaan keessan aduu ni baasa bokkaas ni roobsa waaqayyo gooftaan keenya kan nyaachisu kan sooru jechuudha kanneen isatti amanan qofa miti nama kanneen ta'an hundumaa nyaachuudhaaf kanneen danda'an hundumaa ni nyaachisa ni obaasa garuu kanarraati adda kan ta'an nuti hojii keenyaan gaarummaa keenyaan amantaa keenyaan kan argannu maalidha mootummaa waaqayyoo mucummaa waaqayyoo argannee jirra amma kanatti nu kabaje jechuudha gooftaan keenya kanneen isatti amanis kanneen isatti namannis maal taasisa ni nyaachisa ni obaasa aduu ni baasaa fi bokkaa ni roobsaa fi hundumaadhaaf jechuudha kanaafuu inni akkas kan taasisu yoo ta'e nuti immoo kanaa walitti akkam taasisuu qabna jennee obbolaawwan keenya jaallachuu akka qabnu hundumti keenya wal jaallachuu qabnuudhaaf seera jaalalaa jedhamee kan nuuf kennamedha jechuudha jaalalaa kun gooftaan keenya innumti jalqaba kan nu jaallateedha diina saataan osoo jirru nuti seera isaa cabsuudhaan mootummaa isaa qabachuudhaaf addaam abbaan keenya dhuguma hewaan addaam waaqayyoo aangoo waaqummaa hawwuudhaan maal taasisanii mukittii kana kutanii nyaatan jechuudha kanaaf mootummaa waaqayyoo irratti mootummaa isaa irratti maal taasisan jechuudha fonqolchuu raawwatan jechuudha yaalii fonqolchaa jennee guyyaarraa dubbachuu kan dandeenyu mootummaa waaqayyoo yaalii fonqolchaa kanneen raawwatan diinota isaa taanee osoo jirru garuu innumtu ofiisaa maal taasise diina isaa taanee osoo jirru nu jaallate jechuudha kanaaf jaalalli jalqaba kan dubbatan waaqayyoofidha nuti osoo wal jaallannes maalidha nama akka keenyaa jaallanna malee wanta biraa miti waaqayyo garuu diina isaa taanee osoo jirru nu jaallate dhufee nu fayyise jechuudha kanaaf abbaan jaalalaa isadha jaalalli waaqayyoodha inni immoo akka kanaatiin nu jaallatee maal jedhe deeme isinis immoo akkuma kanaa wal jaalladhaa diinni keessan isin waliif diina miti hundumti keessan obbolaa waan ta'aniif jaalala waliif agarsiisaa jechuudhaan dubbateera egaan kan jaallannu eenyuunidha namoota muraasa amantaadhaan kanneen nu fakkaatan bakka tokko kanneen dhufne naannoo tokkorraati afaan wal fakkaatu kan dubbannu aadaa wal fakkaatu kan beeknu kana jechuu miti
jaallachuu kan qabnu akka keenya ija lama kan qabu miila lama kan qabu sanyii addaam kan ta'e dhala namaadha. Kanarraati ala kan ta'e kan jaallannu yoo ta'e garuu sanyii addaam jaallachuu kan osoo qabnu isa kana dhiisuudhaan warreen afaan nu fakkaatu afaan keenya dubbatan kanneen aadaa keenya beekan kanneen amantaa keenyaan tokko kanneen taane qofa kan jaallannu yoo ta'e garuu kana raawwachuu keenyaan alagoota irraatii adda addummaan qabnu jechuudha. Kana raawwachuu keenyaatiin waaqayyo gooftaan keenya maal jedha kanneen warreen qata kutan kananii taasisu miti. Warreen qata kutan jechuun yeroo sanatti maal turanii akka cubbamotaatti kanneen ilaalamanidha. Kanaaf isaanii kana kon taasisu isaan kana irraatii maal adda baatu jechuudhaan dubbateera. Alagoonnis warreen isaan jaallatan ni jaallatu. Warreen wanta gaarii isaaniif raawwataniidhaaf wanta gaarii ni raawwatu. Garuu kiristaanummaa keessatti kana miti. Kana bira darbuudhaan jechuudha warreen kana nuuf hin taasisne sanyii addaam kan ta'e nama hundumaa jaallachuu akka qabnu kiristaanummaan nu ajajaachuudha. Gooftaan keenyas immoo kana kan nu barsiise dubbii qofaadhaan osoo hin taane erga dubbatee erga barsiisee booda raawwachuudhaanis immoo nutti agarsiiseera. Isa dhugaadha baay'ee kan nama dinqisiisu Yihuudaan gooftaa keenyaan dabarsuudhaaf yeroo gara isaatti dhufu gooftaan keenya maal jedhe yamichuu koo jechuudhaan dubbate ilaala jecha kana yamichuu koo dhungattee dabarsiteen alaanna kennita jechuudhaan dubbate michuu koo diina koo koon jenne ilaala isa dabarsuudhaaf kan dhufe fannoodhaaf du'aaf dabarsee kan isaaf laachuudhaaf dhufe yamichuu koo jechuudhaan jecha jaalaadhaan gooftaan keenya dubbate kan nama dhibu darbee immoo gaafa jimaataa fannootti gooftaan keenya kan dubbate ya abbaa koo waan raawwatan hin beekaniiti maaloo dhiifama isaaniif taasisachuudhaan dubbateera. Kana jaalalachuun osoo sajjeessaa jiranii osoo isaan isa fannisanii osoo isaan kana hundumaatti raawwatanii kana keessa darbee garuu gooftaan keenya maal taasise isaaniif kadhate jechuudha. Amma kanaattidha kadhate jechuun namoonni tokko guyyaarraa fannoo irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kunoo kadhateera waaqayyo abbaan isa caala kan jedhan isa sana miti. Gooftaan keenya maal agarsiisaa jira? Jalqabaa jaalladhaa jedhee diina keenya akka jaalladhuudhaaf kan nu barsiise asitti immoo isa dhugaasaa kunoo haala kanaatiin akka jaallachuu qabnu immoo gochaan agarsiise malee abbaa isaatiin gadi ta'ee miti kana kan dubbachaa jiru. Kanarraati kan barate qulqullichi hangafni diyaaqonootaa Isxifaanos akkuma gooftaa keenyaa taasiseera ni yaadattu. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 7tti barreeffamee kan jiru yeroo isaan dhagaadhaan isa rukkutan Yesuus Kiristoosiin galanni isaaf haa ta'uti mirga abbaasaa taa'ee samii irratti gaafa argu yaa Yesuus Kiristoos uumaa koo maaloo wanta raawwatan hin beekaniiti dhiifama taasisuuf jechuudhaan diina isaadhaaf kadhateera. Kiristaanummaan kana jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa ijoollee waaqayyoo hundumti keenya taasisuu kan qabnu kana jechuudha. Gooftaan keenya kan hundumaa nu ajajeera jechuudha. Kan nurraa eegaa jechuudha. Kanaafuu kiristaanummaan kanadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 19 kan caqasni tokko ni jira akka guduunfaatti kaasuudhaaf seerota kana keessaa tokko kan hambisu warreen kaanis immoo akka isaan hambisaniidhaaf kan barsiisu mootummaa waaqayyootti hundumaa xiqqaanii ta'a. Kan raawwatuudhaaf akka raawwataniidhaaf kan barsiisu garuu mootummaa waaqayyootti isa guddaan ni jedhamachuudhaan gooftaan keenya jiraataadhaaf dhugaa kan ta'e jecha isaa qulqulluudhaan kana nutti dubbateera. Kanaafuu seeronni waaqayyoo isaan kun kabajamuu qabu, eegamuu qabu. Jireenya beekuu qofaa osoo hin taane jireenya keenyaan ibsamuu qabu. Abbaan namni tokko maal jedhaniiru ala warreen amantaa hin qabne keessaadha. Hojii kiristaanotaa kana ilaalanii maal jedhanii nama beekamoodha amantaa hin qaban mataa isaaniitiin. Iyesuus Kiristoosin waddatkuut Iyesuus Kiristoosin nan jaalladhe kitaaba qulqulluu jedha. Garuu hordoftoota isaa gaafan argummoo baay'een jibbee. Warreen akka Kiristoos kanneen ta'an guyyaa irraa kiristaanota akka Kiristoos osoo argadheetu kiristaan ta'an ture jechuudhaan dubbatan. Iyesuus Kiristoos amma kanatti nu barsiiseera. Garuu nuti guyyaa irraa jireenyi keenya immoo kanarraa faallaa kan ta'edha. Maqaa keenyaan kiristaanota taaneera. Garuu hojiin keenya immoo faallaadha. Ijoollee waaqayyoo hundumti keenya ofaa ilaallu. Kana keessatti mataa keenya ilaaluun nurraatu eegamaachuudha. Kun jireenyadha. Kana kan raawwannu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo arganna. Garuu kan raawwanne yoo ta'e immoo abboommii waaqayyoo kan cabsinu yoo ta'e hafuura qulqulluu morminaachuudha. Hafuura qulqulluu kan mormi yoo ta'e immoo mootummaa isaan dhaallu. Kanaaf galmi kiristaanota tokko akkuma dura laalle maalidha mootummaa waaqayyoo dhaaluudha. Mootummaa waaqayyoo dhaallu yoo ta'e jireenyi keenya guyyaarraa, tsoomiin keenya guyyaarraa, kadhannaan keenya guyyaarraa maal fayyada hin fayyadu. Kanaaf mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf amantaa akkuma qabnu hojii gaarii kiristaanummaa keenyaan kunoo Iyesuus Kiristoos uumaa keenyaan
fokkaachuun nurraatu eegamaachuudha. Gooftaan keenya maal jedheera? Warreen isin akka abbaa keessanii isa samiirraa gonka yookiin immoo muda kan hin qabne inni akkuma ta'e isinis immoo akkuma kana muda kanneen hin qabne fitsuum jechuudha. Akka kanaa ta'a jechuudhaan gooftaan keenya qulqullummaa qajeelummaa akka isaa qabaachuu akka dandeenyuudhaaf amma kanaatti nu jaallatee nuuf kenneera jechuudha. Kanaaf akka hin taane kan nu taasisu maal yoo jenne waa tokko iyyuu hin jiru raawwachuu ni dandeenya. Yeroo hundumaa kadhannaadhaan cimnee yeroo hundumaa gargaarsa waaqayyoo gaafachaa yoo dhaabanne seeronni wangeelaa baay'ee salphoodha. Cimaan hin jiru. Akka seera kakuu moofaa miti. Seeronni kakuu moofaa osoo hin raawwatamiin kanneen kennaman waan ta'eedhaaf baay'ee sodaatamu turan. Kan raawwatullee hin turre jechuudha. Baay'ee sodaataa turan. Museen mataan isaa hin raawwanne seera kana. Maal jedheera? Seera tokkoon kufee osoo biyya isaanii dhalma isaanii osoo hin gahin akka du'e ni beektu. Seeronni kakuu haaraa garuu gooftaan keenya mataa isaatii raawwachuudhaan kan nuuf laatedha. Kun akkuma ilaalaa jirru jechuudha. Hunda isaa raawwatee waan nuuf laateef salphaadha jechuudha. Kanaafuu raawwachuudhaaf ni dandeenya waan ta'eedhaaf seerri kun nu miidhuudhaaf kanneen kennaman osoo hin taane jireenya bara baraa kan nu galchanidha. Jaalalaan waaqayyo uumaan keenya jaalala amma kanaatiin gara keenyatti dhufe foon keenya uffachuudhaan kan nuuf laatedha. Galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'uti inni nu jaallatee nu amanee kan nutti kenne kan ammoo kabajnee ittiin jiraannee uumaa keenya mataa keenyatti ibsuu qabna jechuudha. Inni nurratti beekamuu qabaachuudha. Warreen isaan beeknellee hojii keenya ilaaluudhaan qajeelummaa keenya ilaaluudhaan amantaa keenyaaf hojii gaarummaa keenya ilaaluudhaan abbaa keenya samiirra kan jiru gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin akka isaan kabajaniif akka isaan isa beekaniidhaaf qajeelummaan keenya hojiin isaa barumsi gooftaa keenya mataa keenya irratti ifuu qabaachuudha. Kanadha kiristaanummaan. Kanaafuu kan baranne hundumaa akka ittiin jiraannuudhaaf akkasumas immoo firii 30 60 100 akka ittiin oomishnu gargaarsi gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf haa baay'atu jecha barumsa keenya guyyaa har'aa amma kanaatti kan turedha. Barumsa keenya taanuun kan biraa keeyyata qajeeltaa kan jedhu wangeela Maatewos boqonnaa 5 kan jedhu qabannee kan dhiyaannu kan ta'udha. Abbaa sagalichaa kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.